Isiniifaa baay'eetu kan biyya keessaa kan biyya alaa akkuma beekamu ijoollonni baay'een istooreejiin keenya guutee yuutuubiin keenya viidiyoolee gadhiisuu nu dhowwee jira irratti nu jalaa diddiimatee jechaa jirtu iddoo isaa dhageessu ni agarsiisa jechaadha. Kunoo googilii fudhadhee tanan darbaa jechaadha. Iddoon googilii fudhadheeti kunoo maanaaj yuur googil akkaawunti kan jedhu fudhadhee deemaa jechaadha asirra tuqee. Filadheen deemaa jechaadha. Kunoo na dabarsee jira. Asirratti sikuriitii koo biran deemaa jechaadha. Kunoo ammanii sikuriitiin koo cufaa miti waanta ta'eef kunoo asittidha kan inni fidee diimessee kunoo asitti. Diimesseetu asitti fidee toonurra kaa'aa jechaadha. Akka nuti hintaniin jennee kunoo asitti immoo sikuriitiin keenya illee banamaa jechaadha. Iddoo istooreejiin keenya guuteetu. Asirratti fidee oddoo kanatti qayii nutti agarsiisa. Kunoo oddoo kanatti. Istooreejiin keenya asitti dhufeetu qayii nutti agarsiisa. Yeroo viidiyoo gadhiifannullee akka viidiyoo hin gadhiifanne nu dhowwu. Eessaa qulqulleeffannaa amma gara duubaatti deebi'een isinitti agarsiisa. Kunoo as keessa maayifiilesiitu jira. As keessaa kunoo istooreejiidha kun. Argitanitti istooreejiin kiyya kunoo guutuudha. Guutuudha garuu ni qulqulleessaa jechaadha. Kunoo amma guutuudha. Istooreejiin kun akkuma argaa jirtan. Kunoo irran tuqa. Maaltu akkas keessa jiru ni ilaaltu jechaadha. As keessa maaltu jira? Maayifiiles galarii. Galarii korra meeqatu jira? Kunoo amma kanatu jira. Maayifiilesii korra meeqatu jira? Asirran tuqee seenaga. Asirra yeroon tuqee seenu ilaala kan as keessa jiru. Viidiyoo kan namni gadhiisu, viidiyoo kan sin gadhiistan as keessatti wal gahaa jechaadha. Karaa iimoo siniifaa dhufu, karaa waasaappi siniifaa dhufu. As keessatti wal gahaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan argitu kan. Ani garuu achi keessa hin jiru. Ilaala amma viidiyoon as keessatti maalidha kan muluu isaa keessaa akkamittan diileetuu qaba. Kan yeroo darbee viidiyoo halluu hojjedhe kun as keessa jira jechaadha. Akkuma argaa jirtan kun as keessa jira. Kan ammoo maaliin godha seetanii irra tuqeen kan hunduma isaa akkasitti irra tuqeen akkattiin diileetii irraa godhaa jechaadha. Diileetii irraa godha. Viidiyoo kana achirratti illee waraabamu kun asitti diileet kan jedhu ni dhufa kun akkasitti irraa diileetii godhaa jechaadha. Ammas keessaatii irraa qannaseen jira. Amma immoo gara galarii isin geessa. Galarii keessa laalaa akkuma antini irraa galeetti kun as keessi muluunuu kana fakkaata galariin keessis jechaadha. As jalatti dhufee wal gahaa jechaadha. Galarii keessaas akkasumatti irra tuttuqneet kun akkasitti toon ta'an kun akkasitti gadi yeroo qabnu tokko tokkoon akkasitti saanduqa nuu kennaa jechaadha. Akkasitti keessaati karaa antini seennee jechaadha. Maayifiilesii jala seenneet balleessuu dandeenya jechaadha. Yoo barbaannes al tokkoon ol diilet kan jedhu ni jira isarra kaawwannaa jechaadha. Amma daarektiidhumaan gara waasaappitti deebinaa jechaadha. Waasaappinis iddootti balleeffamutu jira jechaadha. Kun maayifiilesii irraa balleessinee dhufnee amma waasaappi seenna kun waasaappi kiyya seenee jira. Akkuma argitan kun asirratti sagalee namoota baay'ee qabeen jira jechaadha. Waasaappi koo gubbumarraan seeneen jira. Kun asumarraan tuqaa sadiin tuqadhaa jechaadha. Iddan tuqaa sadii tuqadhee kunoo haala kanaan siitingii naa kennaa jechaadha. Siitingii sana keessa deemeen maalin maraxadhaa kunoo Storage and data kan jedhuun filadhaa jechaadha. Isaa booda as keessaati kaman filadhaa kun as keessa meeqatu jira akkuma argaa jirtan maanaan storage kan jedhuun filadhee deemaa jechaadha. As keessatti kun akka argaa jirtan kummuluun kan guruupii irraa kan maalirra as keessatti dhufee wal gahaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan kun as keessi kummuluunu kan wantini jedhedhaa jechaadha. Isa kana balleessuuf maaliin godhaa amma raqee tanan kanuma nama tokkorra hin tuqee isinitti agarsiisa jechaadha. Kanarra yoon tuqee akkuma argaa jirtan kunoo Aileessan naqaseetaan kunoo kanarra naqaa jechaadha. Saanduqatti kanatti irraayitii godha. Kunoo saanduqatti kanatti irraayitii godha. Iddan saanduqatti kanatti irraayitii godhee eessan naqaa kunoo diileet kan jettu irra naqaa. Isaa booda kun asitti diileetii naaf irraa balleessa jechaadha. Ammas keessa hin jiru. Ammallee akkasumattan amma kun amma charchiidha jechaadha. Kan kaleessan tinechaa ture ilaala kunoo kanas akkasumatti saanduqa kanattan irraayitii godha. Isaa booda diileetii irraa godhaa jechaadha. Gaafa sanaa istooreejiin keenya dhaqee tachinii banamaa jechaadha. Kun akkasitti lakkaa'ee meeqatas keessarra 362 tas keessa jira jechaadha kan koo. Waasaapbii keessa bichaa jechaadha. Waasaapbiin karaa barbaadda yeroo sagaleen sinii qabame fideetas keessatti guutaa jechaadha. Isaa booda dhaqeetu yuutuubii keessan irratti iddoo isin siikuriitiin tineettanitti ofuma isaatii siikuriitiin keessan illee banamaa jechaadha. Kanaaf iyyuu istooreejii keenyaa fi waasaapbii keenya akkasuma maayifiilesii jala gallee akka diileetii godhannu siniin jira. Namoonni baay'een keessaan kan nagaafatan nama tokko illee deebisee jira. Akkasuma yeroo kun guutee namoonni baay'een dhaqaniitu chaanaala isaanii jalaa qulqulleeffatu. Akkamitti akka isaan dhaqanii qulqulleessan. Amma yuutuub irra seeneen isinitti agarsiisa. Amma ijoolleen nama argii irra jiru. Lamissaalee
kunoo akkasitti dhufanii tuqaa sadii kana tuqaniitu irraa balleessu jechaadha. Ijoollonni baay'een akkasitti dhufanii amma viidiyoon kun kan kiyyaa jechaadha. Amma viidiyoo wayi jala deeme tan isin agarsiisa. Kunoo akkasitti dhufaniitu viidiyoon kun amma asirra jira jechaadha. Viidiyoo nama kanaa eessa dhaqaniitu tuquu kunoo asirra dhufanii kana profaayila isaarra rukutanii kunoo tuqaa sadii kana tuqaniitu irraa balleessaa jiru jechaadha ijoollonni baay'een. Yeroo isaan kana asirraa balleessanii dhaqanii isaan irraa hunduma isaa kunoo asirra tuqanii yeroo isaan profaayila isaanirra tuqanii dhaqanii bakka kanaati asirra rukutu. Edda dhaqanii asirra rukutaniiti asirra yeroo rukutanii kunoo storage isaanii kun asitti clear all which storage kan jedhu kanarra tuqaniitu irraa diileetii godhu jechaadha. Yeroo isaan asirraa diileetii godhanii nu biraa sabiskiraabii isaan nu godhan sa'aatii isaan nu ilaalan kan isaan irra nu jaloolan kan isaan beeksisa nu taphachiisan fudhatee deemaa jechaadha. Kanaaf iyyuu akkas gochuu dhiifnee walaa hordofnu isiniin jedha. Ijoollota baay'eedha kan keessaan nagaafattan namoota tokko deebiseen jira. Warreen immoo waan akkasii isin quunnamee jiru siikuritiin kun banamee viidiyoo yeroon gadhiifadhu asirratti qayyinatti fidee iddoo siikuritii kootti stooreejii kee guute naan jedha warreen jettanii viidiyoo kana ilaalaati qulqulleeffadhaan isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jedha waan isiniin galle koomentii jala naakaa nagaan tura baay baay.